Fana. Keessummoonni keenya bitaa akkasinitti hin galle ummanni Jimmaa ummata jaalalaa waan ta'eef akkaataa kanaan yoo nu simatu nuuf duwwaa osoo hin ta'in hunda keessaniif ta'uusaa hubadhaa. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf ittaanaa dura ta'aa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo, kabajamtoota keessummoota naannoo garaagaraa irraa yaa'ii saglaffaa dhaabbata keenya irratti argamuudhaaf as nu gidduutti argamtan, akkasumas waamicha tokkummaa Oromoo, waamicha gadaa Oromoo deeffachuu fudhattanii biyya garaagaraa irraa maqaa Oromootiin kan qabsaa'aa turtan jaarmiyaaleen garaagaraa nu gidduutti argamtan hundaaf buleeyyii qabsoo dhaaba kanaa yeroo hadhaa yeroo cimaa yeroo rakkisaa keessa dabartanii dhaloota haaraaf ceesistan hundaaf akkasumas hirmaattoota yaa'ii seena qabeessa saglaffaa magaala bareedduu ummata jaalalaa Jimmaa keessatti gaggeessinuuf argamtan hundaaf iccitiin keenya injifannoo kaleessaa, iccitiin keenya injifannoo borii itti hawwinu Oromummaatti sirna gadaatti deebi'uudha. Ummanni Oromoo falaasama haaraa addunyaan hin beekne baasee falaasama kanaan caaseeffama garaagaraa ijaaree ijoollee isaa umrii xixiqqaa irraa kaasee amma gaggeessummaatti qopheessuudhaan dhudhaalee seera akkaataa ittiin walii galu ilaamee akka sabaatti of barsiisee of ijaaree waraanaaf qophaa'ee moo'ee biyya bal'ifatee saba bal'ifatee ummata seenaa addaa hojjete ta'uusaa ni beekama. Haa ta'uyyuu malee ballachuun guddachuun injifannoo duwwaa osoo hin ta'in hanqina mataasaa waan qabuuf Oromoon ballachaa gaafa deemu amantaan gosaan naannootti jiraatuun qoqqoodamaa diinaaf karaa banaa bittinnaa'ee injifannoo isaa eegsisuus rakkatee ture. Oromoon amma ballatee sadarkaa irra ga'e sana ga'uudhaaf jaarraa baay'ee haa fudhatu malee bittinnaa'ee diigamee garboomee salphachuuf eega qoqqoodame booddee yeroo dheeraa irratti hin fudhanne. Qoqqoodamuun salphachuudha. Wal bittinneessuun diigamuun moo'amuudha. Yaa Oromoo kan siif tolu tokkummaadha. Dhudhaalee Oromoo keessatti babal'ifannaa duwwaa osoo hin ta'in Oromoon hammachuu nu barsiise. Oromoon booji'ee ilma boojuu akka ilmaatti guddifachuu nu barsiise. Oromoon ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne ijoollee yatiimaa abbaa ta'ee guddifachuu nu barsiifate. Oromoon waraannaan immoo waraana alatti immoo nama hammata malee nama najjeesu. Diigamuun bittinnaa'uun keenya Oromummaa keenya waan nu dagachiiseef jaarraa tokko oliif Oromoon garbummaa naaf tolaa
naaf mala jedhee fudhatee hin beeku.